bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabee aanaa Angaatutti mariin paanaalii dhimma kabaja ayyaana irreechaa fi nageenya ayyaanichaa irratti xiyyeeffatee gaggeeffameera. Ayyaanota gurguddoo akka biyyaatti kabajaman keessaa ayyaanni irreechaa isa tokkodha. Ayyaana hawaasa Oromoo biratti ulfina guddaan kabajamu kana karaa nagaa fi milkiin kabajuuf immoo marii fi qophiin barbaachisaadha. Qophii marii paanaalii kutaa magaalaa Adaabee aanaa Angaatutti gaggeeffame kanarratti hawaasni aanaa Angaatuu hoggansi sadarkaa kutaa magaalaa fi aanaa abbootii gadaa fi haadholiin siinqee qooda fudhataniiru. Marii paanaalii kan haasawa gabaabaan kan jalqabsiisan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaa Angaatuu obbo Eebbisaa Daggafaa dhaloonni irreecha irratti hirmaachuu nageenya ayyaanichaa eeguu fi eegsisuu qaban ergaa dabarsan. Wanti nuti isin walitti qabne iddoo kanatti akka mariisiif nu gooneef nageenyi hundaan oli nageenya yoo qabaanne nagaan baarii nagaan galuu dandeenya waan ta'eef kanaaf namni kamiyyuu asii deemee achittis rakkoo uumuu akka hin qabne rakkoon yoo isa mudate immoo qaama nageenyaatiif akka laatu. Nageenyi qabeenya hunda keenyaati kan jedhan obbo Eebbisaan hawaasni keenya ulaa diinaaf nu saaxilu kamuu cufuun ayyaanni kabajamaan kun karaa nagaa fi milkaa'ina qabuun akka xumuramu gahee keenya haa baanu jedhan. Qaama nageenyaatiif utuu miira keessa hin galin karaa nagaatiin waan sana to'achuu akka danda'u. Namni kamiyyuu jiraata aanaa keenyaa kan ta'e asii deemee rakkoo uumataanaan itti gaafatamna jechuudha. Yakkamaa sana dabalatee kanaaf asii deemee rakkoo uumuu hin qabu. Rakkoonis irratti uumamuu hin qabu. Nagaan ba'ee nagaan galuun dirqama ta'a jechuudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa Angaatuu obbo Dirribaa Dhaabaa ayyaanni irreechaa ayyaana tokkummaan hawaasni bahee waaqa isaa itti galateeffatuu fi ayyaana sabni bal'aan bahee kabajuudha jedhan. Yeroo garaagaraa keessatti ayyaana uummataa ayyaanota gurguddoo bara haaraa irraa kaasnee kabajaa dhufne keessatti marii garaagaraa gaggeessaa turree jira. Mariiwwan gaggeessaa turre kana keessatti tokkoffaa zoon irraa kaasee namni akkamitti ayyaana kana karaa nagaatiif karaa tasgabbiitiin kabajuu danda'a kan jedhu irratti walii galaa dhufuun keenya ni beekama jechuudha. Har'as marii paanaalii kanarratti kan nuti jechuu barbaannu ayyaanni irreechaa karaa nagaaf karaa miidhagaa karaa tokkummaa isaa eegen karaa duudhaa isaa eegen akka kabajamuu danda'u irratti walii gallee gadi deemnee namni gareedhaan gurmaa'insa isaa ijaaree qindaa'ee jala bultii irraa kaasee akka qophii taasisuufi jechuudha. Ayyaana yeroo kabajnu bifa tasgabbaa'een miidhagnee fi qindoominaan adeemuun kabajuu qabna jedhan. Kunis fiinxaaleeyyiin nageenya booressuuf dheebotan hongassuuf nu gargaaran ibsan. Hawaasa Oromoo fi hirmaattota sagantaaf ayyaanni irreechaa kan milkii fi badhaadhinaa akka ta'u hawwii qaban ibsan. Ayyaanni kun ayyaana tokkummaatii jennu. Ayyaana obbolummaati jennu. Obbolummaadhaan biyya kana keessatti saba biraa osoo hin cunqursin, saba biraa osoo hin dhiibin hammatee ayyaana itti kabajatudha jechuudha. Ayyaana haraaraati, ayyaana nagaati, nagaa isaa kan itti ibsatu jechuudha. Bara nagaa nuu godhi, bara haraaraa nuu godhi, bara badhaadhinnaa nuu godhi jedhee kan itti waaqa isaa itti galateeffatudha jechuudha. Kanaaf ayyaana baay'ee guddaadha jechuudha. Ayyaana kana immoo akkuma mallattoo isaa, akkuma duudhaa isaa karaa nagaa fi karaa tokkummaa eegeen kabajuu qabna jechuudha. Ayyaanichi kun ayyaana tokkummaa keenyatti cimsan, ayyaana obbolummaa keenyatti calaqqisiisu, ayyaana jaalalaa, ayyaana badhaadhinnaa akka nu ta'ee bara 2016 waan itti karoorfanne milkeeffachuu dandeenyu nuuf haa ta'uun jedha. Ayyaana gaarii, ayyaana milkisni haa ta'u. Itti gaafatamtuun siyaasa paartii badhaadhinaa aanaa Angaatuu aadde Zeenabaa Mohaammed ayyaanni irreechaa ayyaana hawaasa Oromoon dabalatatti ayyaana sabaaf sablammiin jaalalaan kabaju ta'uu kaasuun nageenya amansiisaan ayyaanichi kabajamee akka oolu hawaasni hundi dammaqina guddaan wal hordofuu qaban dhaamsa dabarsan. Namni tokko aanaa Angaatuu irraa hirmaatee dhaqee maqaa aanaa Angaatuutiin magaalaa Finfinnee yookaan magaalaa Bishooftuutti rakkoo wayii uumee bakka kanaatti jedhama yoo ta'e warri zoon irraa namni keessan beekamtii keessan malee deeme zoonii inni himate gareen sun guutuun akka itti gaafatamu hoggansi aanaas itti gaafatamummaa akka fudhatu sirriitti hubannee sirriitti beeknee karaa nageenyummaa irreechaa safuuf safeeffannaa uummata Oromoo eegeen irreechi eegale kabajamee akka xumuramu tumsa hunda kennaa barbaada waan ta'eef
konkolaataa mataa isaa hoogganaa qabaata jechuudha. Hawaasni Oromoo ayyaana irreechaa irratti qoosaa hin beeku kan jedhan aadde Zeenabaan qaamni ayyaanicha dawoo godhachuun nageenya boreessuuf socho'uu kamuu akka hin milkoofnes dubbatan. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo qofaa miti, ayyaana sabaaf sablammii biyya kanaati, ayyaana gaanfa Afrikaati, ayyaana idila addunyaati. Kana beektanii hundi keessan maal godhaa maaltu narraa eegama waan jedhu sun sa'a ammaa irraa laallamee itti deemamuu akka qabu sirriitti jala sarabamee qabatamuu qaba waan jedhu san caasaan keenya hundi qabatee asii gadi ba'ee sa'a ammaa irraa hojii bobba'uu akka qabu sirri qabachuu qabaa jechuudha. Hawaasni aanaa Angaatuu sagantichatti hirmaatan yaada kaasaniin ayyaanni irreechaa ayyaana Oromoon hawwii guddaan eeggatudha jechuun ayyaana kabajamaa kana karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kabajuuf yoomiyyuu caalaa qophoofneerra jedhan. Ani umurii dhangala'oo abbaa keenya hundaafuu abbaadha. Ayyaana ture, ayyaana noore, ayyaana jiraate, ayyaana akaakayyuu keenyatti. Ana abbaa kiyyaatti illee muteecha akkasii jedhu. Ana akaakiyee keenya dhufu. Amma maali kuni akka biyyaatitti waan abbaa fedhe mootummaa hidhataa nama biraa hin barbaachisu muute. Ana isin hunda keenya barbaachisa ayyaana kabajuu biyya keenya kabachiisu. Qaamoleen nageenya keenya booressaniif carraa hin kenninu kan jedhan jiraattonni aanaa Angaatuu gurmiin ayyaaneffatanii deebi'uuf qophii ta'uu dubbatan. Irreechi baranaa baay'ee seenaa qabaataadha. Hojiin misoomallee hojiin hojjetamaatiin jiru kun hundumtu kan isaan guddatee isaan faayamee jedhu waan ta'eef